Saniifuu uummanni keenya please wanni godhuu qabdan sagalee walii tahuu wal dhageeffachuu wal jala yaa'u hayyoota isiin gartee walirra bitte kana namoota isiin hayyoota irra bittee joolleen taane hunda hayyoota arrabsisiiftu kana rabbi sodaadha uummanni keenya dhumu jira. Amma Harargee keessa waan ta'u jiru qabatama lafa jiruun isinii himaa jechuudha. Jaawarilleen poostii godhu jira. Namni qara'ee barachuu hin dandeenye. Joollee barattuu hunda fuudhanii waraana yaasu jiran. Makalaakiyaa yaasuun sirriidha. Makalaakiyaa fedhiidhaan deemu qaba namni. Akka namni makalaakiyaa deemu nama amansiisuu danda'u qabda. Namni kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba. Namni waraana deemu kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba. Namni yoo kaayyoo du'uuf hin beeyne, yoo kaayyoo dhumuuf hin beeyne, yoo bakkatti dhumuu hin beeyne, sigale waraana dhumii hin qabne dhumuun barbaadu jechuudha. Amma yaadattan gaafa wayyaanee uummanni lukkurraa hanga lubbutti welcome Hamzaa jaalala. Lukkurraa hanga lubbutti kennee uummanni loluu turee jechuudha. Loluu turee jechuudha. So uummanni gartee gaafas kaayyoo dhumuuf beeka. TPLF irra duulu jira. Sigale TPLF irra duulu jira. Amma lola waan san lola keeysoo obboleessa jees obboleettii jees lola kanaa hin lollu jeen namni didee jechuudha. Shayxaantichi immoo dhiiga ummata kanaa dhuguuf ummata kana walirra jaare sigale faraqataan wallaggii aangoo sirraa fudhatte jaan faraqataan shawaadhaan aangoo ta'e jabeeffadhu jaan faraqata shawaan ifiifuu ta'umu jirtu beeka wallaggii ifiifuu ta'umu jirtu beeka. Faraqataan arsiidhaan aangoon isinii kenneeti jeneraalonni isinii maarree pirezidantii aanaan pirezidantii isiniiti gartee maarree jabeeffadha jaan sigale akkana keeysoo guutuu adda caccabsee fixee jechuudha. Inni aangoo isaa malee biititun diigamtee namni dhumee namni faca'ee irran kaayyanne jechuudha. Obboleeyyan kiyya ummata amma nama mataan xash tahee jira kaniin an beeku. Re'ee gurguree hoolaa gurguree waa hunda gurguree buusii milishaa buusii raayyaa ittisaa buusii buusaa gonofaa buusii anshuraansii buusii maarree waan kana buusuu malee karaa isiin kutteen harkan yoo fayyaa dhabde namni si haakumu hin jiru sigale yoo buqqaate buusaan gonofaa kasii dirmatu hin jiru maallaqni hundinuu karaa lolaa deemaa jechuudha. Dirooyinii biteeti ummata jeesu jira jechuudha. Isaan gartee buusii addaa tana gartee amma nama aanan tokko qadaada tokko fuudhee magaalaa geeffatu baadiyyarra kanarraa qarati jaanii sigale lukkurraa qarati jaanii reerraa qarati jaanii dur nuti qaranni nuti beeynu ashuurri nuti beeynu kabitatee waa ashuuraa jechuudha. Amma ati jaldaabuma san fiddee dhaabuuf sirraa bitamee bitamuu dhabee dhimma isaaniiti miti. Jaldaaba san dhaabuuf qaratti dura waa kafaluu qabdaa jechuudha. Uummanni keenya maana umtee keessa seenee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya. Akkamma asii diyaaspooraan quufee Finfinneen toltee maarree biyya jijjiiree jedhan sigale. Biyya jijjiiruun magaalaa haxaa'uudha. Dirgimbillicii magaalaa keessa kaa'uudha. Mootummaan tokko kan dhufuuf kan ittiin madaalamu nageenya buusuudhaan obboleeyyan kiyya. Mee namni keenya hawaasni keenya dammaqa. Keessattuu diyaaspooraan dammaqa. Waboo yoo humnaan dadhabde nuti ka humnaan dadhabe garreete araarami jenneeni taayyeenuu sababa sanitti hidhamee jechuudha. Araaran barbaadu jechuudha. Waboon inni dhabamsiisuu danda'u jirtu jechuudha. Akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam osuma dhagaa darbatu harka keessaa buqqa'ee kuta malee waboon inni dhabamsiisuu danda'u hin jirtu. Deeggartoonni PPT tana gurra keessan isin calawu. Waboon galaa jirtu ta 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Haayiluu Gonfaatii fi Abbabaa Garasuutiin jaaramte ani qubaan qaba sigale ajandaan sun Bishooftuun lafa kaa'ame dura. Waboon amma hurrumaa galu jirtu waboon amma waboo gale janii haasa'u jiran tun sigale waboo gaafas jaaramte sigale farraa riphee lolaa jedhanii jaaramte anniin beeka. Tanaa galu jira malee waboon dhugaa wanni galu jirtu hin jirtu buleeyyan kiyya. Waboon ammaas inni lolaan injifatus hin jirtu.
qulqulleessine maal goone mitirqishoo goone osoo hin jedhanii bakka hin jirre hunda seenu jirtimi. Riphee lolaan tokko gartee akka qaanqee ibiddaa tan fura keessa geessitee dhooyiteeti ni faca'a jechuudha. Bakka iyyuu qabataa jechuudha. Sigale. Kana qaqqabaa uummataan na fidaa jetta. Haya uummanni mee uummata asii gibiraan gidirsaa jirta. Haadireef kaabineen gidirsaa jirti. Sigalee buusiidhaan gidirsaa jirta. Uummanni fiifuu yoo woboon hin jiraanne woboo uummata moomee woboo qabeessiif fida. Kana hunda ka wal makate obboleeyyan kiyya uummanni keenya dhumaa jira. San gubbarraan nagaya dhabaa jira. San gubbarraan ka nagaya mana galuus buusiidhaan dhukkee tahaa jira. Yaa uummata keenya nuu dirmadha. Maalumaan nu bu'e jee uummanni wallaahi wadaaja galfataniiti yaa rabbi Tigree gafne. Mootummaa Tigree san tokkicha qabnu ilmaan keenya gabbaafnee dura dhaabnee mootummaa nagaya nu bulchitu. Mootummaa nagaya nu eeyyitu. Mootummaa gartee halkanii guyyaa baasaa buusiin nun cinqin. Katagaltee halkan rondii eegaa jettee ifiin rafne. Amma maaltu dhufee jaan Harargee keessatti sigale. Ifii rondii eegaa janii qotee bulaan kun guyyaa akaafaa oolee obboleeyyan kiyya rabbi sodaadha. Guyyaa akaafitti oolee halkan dukkana keessa taa'u qabda. Maal eeyda? Aabaa eeyda siin jedha. Yoo mana galtee rafte warra ala jiruuf 200 kafaluu qabda. Jaartiin tee asii guyyaa buusii jaanii aanan tokkichaa gurgurtu, lukkuu takkitti gurgurtu, jimaa tokkichaa haqaaraa takka yoo qabdee magaalaa fidde irraa buusii buusu qabda jechuudha. Qotee bulaan kun guutuun wallaahi billaahi kunoo dawwalaa gaafadha. Qotee bulaan kun guutuun ala tattaa'aa bula jira. Kaadireef kaabinee fi warri bulchootaa fi mana walii galanii qamaanii qotee bulaan kun yoo alaa gale yoo aboo dadhabeeniin gala jette 200 kafaluu qabdaa jechuudha warra ala tattaa'u sani. Obboleeyyan keenya qiyaamaan itti baatee jirti uummata keenya. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Yaa faarsee bulaa Oromoo rabbi sodaadhu. Faarsee bulaan Amaaraa rabbii isaanii sodaateeti uummata isaanii irra sagalee ta'an jiru jechuudha. Awwarra asii gartee dhaqee biyya dhaqee hay barboo nuti gaafa biyya dhaqne san uummata keessa deemnee uummataan rakkoon jirtu maali jennee haasoyne gaafa keenyaa bardachiin nagaa bar gaafa keenyaa barbaasaa buusiin hin jiru bar gaafa keenyaa buqqaatiin hin jiru bar gaafa keenya nuti waan kana deeggarru bar koriideriin hin jiru bar uummanni arra yaa rabbi maanu uumtee keessa jira bar digal qotee bulaan hoggii tokkicha qabu gurguree ilma magaalatti erge kunoo raayyaa ittisaa si oofne jedhanii kara oofan hin beekan. Raayyaan ittisaa kun ka dhumii hin qabne. Biitti takka waraana qabaachuun sirriidha. Tanarra walii gal garuu waraana kana fedhiin goota amansiisuu qabda. Kaadireen ati gabboobbaaftee dachiidhaan hattu ta uummataan zarafsiisiiftu tun yooniif gartee manifestoo paartii badhaadhinaa tana gabbuuftee waan waraanni kun faayidaa waraana kanaa uummata barsiiftee uummata fudhachiisuu hin dandeenye wanni ati kaadiree jettee uummata qawwee harkana ittee uummata ficcisiiftuuf mee maalumame? Mee maalumame? Hay mee uummanni maaliif poolisaaf gibira kafala? Uummanni maaliif raayyaa ittisaatii gibira kafala? Uummanni maaliif milishaa nagaa gibira kafala? Akka nagaa eeysisaniif himi. Osoo milishaan jiru, osoo raayyaan ittisaa jiru, osoo poolisni jiru, osoo humni nageenyaa jiru, mee uummata siviiliyaan karaa akkami bulchita buleessu gabrummaan tana caaltanii jirti. Mana kee seentee rafuu hin dandeessu. Hoggii ooyiruu dachee akaafaa oolte sii galee si akaafe kana hiraata qofa nyaatte karaa rabbaatee qabbana keessa taa'aa buluu qabda. Maal eega? Aabaa eegaa bar. Shan eegaa. Nageenya biyyaa eega. Uummata nageenya biyyaa eegu isa gara. Ka nageenya biyyaa eegu qabu mootummaadha. Si galee. Uummanni dalagaan isaa yoo rakkoon jiraatte mootummaadhaa informeeshina kennuudha. Si galee. Informeeshina uummanni kenneef kana dhaqaniiti warra hoggii mootummaan kun hooshanee asii garree jaanii uummanni hime dhaqaniitti siiman abaluu dhufee nutti siimee barjaniin. Waboon gurra qabdee kuttiinii jechuun tokkicha waa'ee meeqan. Uummanni waliifuu wallaalee jiraa jechuun si galee.
Woboon isaan dhabamsiifne funaanu jirra jam kun Harargee hunda seente Diredawaa seente Karayyuu seente tarkaanfii fudhachaa jirti. Harargee bakka duraan hin jirre. Amma gaa Harargee seennaan xumura keessanii jechuudha. Xumura keessanii jechuudha.